Sekhar from Ranchi, Jharkhand. I am doing my engineering from Satyawadi. Maqaan kiyya Sekhar jedhama. Sekhar Jankarirraa dhufe. Kolleejjii Sattawwaatti barataa injinaringiiti. Obboleessa koo barumsi kee erga barumsaati kennite hordofeen booda ilaalchi dogoggoraa waa'ee Islaamaa fi Muslimootaa na keessa ture badee jira. Gara naannoo Kaashmir deemee ture. Rakkoo fi dhukkubbii isaanii argee jira. Ummanni naannoo sanii waanuma muslima ta'aniif sababa jihaadaatiin rakkoo hamaa keessa jiru. Obboleessa kiyya gaafiin kiyya islaamummaan gocha akkanaa kana ni deeggara yoo hin taane hiiknummaan jecha jihaada jedhu maali? Hiikni isaa dubbii Qur'aana suuraa 7ffaa aayaa 56ffaa irra jiruun kan dachii irratti fasaada hin baay'isinaa jedhu wal fakkaata moo suuraa 42ffaa aayaa 40ffaa irra jiru kan dhiifama namaa godhuun waraana irra wayyaadha jedhu wal fakkaata moo suuraa 5ffaa aayaa 32ffaa irra jiru kan namni nama takka ajjeese akka nama cufa ajjeeseetti ilaalama kan jedhu wal fakkaata? Obboleessa kiyya gaafii biraatis kan dubbii matanaa wal fakkaatuun hin qaba. Islaamummaan waa hunda dura amantiidhaaf dursa akka kenninu ajaja moo biyya teenyaaf dursa akka kenninu ajaja? Galatoom. Obboleessa keenya gaafii babbareedduu lama gaafate. Gaafiin duraa waa'ee jihaadaatiin wal qabata. Uummanni naannoo Kashmiritti maaliif wal lolan? Waa'ee jihaadaa amantiin Islaamaa maaliif lola kana godhutti nama kakaaftii? Hiikkaan jecha jihaada jedhu maali? Hiikkaa aayaa Quraanaa kan inni maqaa dhohe ka suuratul Maa'idaa ayata 32 jiru waliin faalleessu takkaa'uu walitti hin bu'u jee gaafate. Obboleessoo waa'ee jihaadaa ilaalchisee hubannoo dogongoraatu jira. Jecha jihaada jedhu kanarratti hubannoon dogongoraa namoota musliman ta'in bira qofa osoo hin taane ummata muslimaa biraas ni jirti. Irra hedduun namaa lolli kamiyyuu kan muslimaan gaggeeffamu sababaa fedheef haa ta'u yookiin dhimma dhuunfaatiif ta'us yookiin dhimma siyaasaatiif ta'us yookiin afaan ifiitiif ta'us yookiin sanyii ifiitiif ta'us jihaada jaanii yaaman. Jihaada jechuun loluma fedhe kan muslimni irratti hirmaate jechuu miti. Jihaada jechuun jecha afaan arabaa kan jahadaa jedhurraa dhufe. Hiikkaan isaatis tattaafachuu yookiin qabsoo godhuu jechuudha. Wallaansoo godhuu. Kanaafuu jihaada jechuun tattaafachuu murannoodhaan yookiin kutannoodhaan hojjechuu jechuudha. Akka islaamummaatti jihaada jechuun fedhinnaa lubbuu teetii mo'achuuf jecha qabsaa'uu jechuudha. Akkasumas jireenya hawaasaa bareechuuf jecha hojjechuu jechuudha. Akkasuma ammaas dirree waraanaatittis diina ifirraa ittisuu hiikkaa jiruus ni qaba. Jihaada jechuun ammaas mootummaa gabroonfataa fi abbaa irreetiin loluu hiikkaa jiruus ni qaba. Jihaada jechuun hiikkaa dogongoraa kan waraana qulqulluu jirutti fudhatamee jira. Namni hedduun jihaada jechuun waraana qulqulluu yookiin hoolii waar jaanii hiikan. Afaan arabaatiin waraana qulqulluu jechuun harbul muqaddasaa jaamee yaamama. Quraana kana osoo dubbiste bakkuma takkattuu aayaanni quraanaa tokkolleen hadiisni rasuulaa sallallahu alaihi wasallam qasayyaa tokkolleen ka jecha harbul muqaddasaa joon ibsame bakka takkalleen jiru. Wanti harbul muqaddasaa jaamu tokkolleen hin jiru. Jechi waraana qulqulluu joo hiikaa jecha jihaadaatii miti. Jechi waraana qulqulluu joo kun yeroo jalqabaatiif gaafa lola masqalaa kan kiristaanummaa babal'isuuf godhame yookiin crusade of the Christian ibsuudhaaf warri seenaa barreessutti fayyadame. Warra kiristaanummaa babal'isuu ture kan maqaa kiristaanummaatiin uummata nagaa hedduu fixaa tureetu jecha kana fayyadama. Akka carraa ta'ee yeroo ammaan tanaa namoonni hedduun warra hayyoota muslimaa ifiin jo'us dabalatee jecha jihaada joo kana waraana qulqulluu yookiin hoolii waar takkaa'uu qiddus xoornat jaanii hiikanii jiran. Kun ammoo hiikkaa dogongoraati. Jihaad jechuun tattaafachuu qabsaa'uu takkaa'uu wallaansoo jechuudha. Qabsoo takkaa'uu wallaansoo godhamtu keessaa inni tokko waraana ta'uu danda'a. Waraanni takkaa'uu lolli kunis karaa rabbii keessatti ta'uu qaba. Jechuun alqitaalu fi sabiilillah. Gaafii teeta amantiin islaamaa maaliif waraanaa fi walajjeesutti nama kakaasti jettu laalchisee yeroo ammaa namoonni amantii islaamaa qeeqan hedduutu jira. Akkuma beekamutti namni tokko amantiin islaamaa amantii rahmata hin qabne ta nama musliman ta'in bakkuma harkite cufatti ajjeesi jettu je'anii maqaa xureessan. Namoonni islaamummaa qeeqan hedduun akka namicha hindii aaruun shuurii dabalatee namichi kun kitaaba isaa zawwollo of fatwaa joo keessatti suuraa toobaa ayata 5 akkana jee barreesse. Ayata kanarratti quraanni bakkuma fedhattuu kaafira hammattuu keessatti hinduu yoo arkitan ajjeesaa jaajee barreesse. Quraana bantanii suuraa toobaa ayata 5 kana yoo dubbistanis dhugaadha kaafira bakkuma fedhattuu yoo arkitan ajjeesaa kajoo ni arkitan. Garuu himni kun hima kutamee katabame. Hiikaa galumsa isaa yoo beekuu barbaadde ayaalee muraasa if duuba ol deebitee yoo dubbifte waa'ee waliigaltee mushrikoota makkaatii fi waliigaltee musliimoota jidduutti godhamtee haasawa. Waliigalteen nagayaatu mushrikoota makkaatiin diigamte. Osoo ayata 5 kana biran gahee rabbiin subhaanahu wa ta'ala mushrikoota makkaatiif yeroo ji'a 4 keessatti rakkoo qaban hunda akka sirreessan yoo hin taane ammoo waraanni isaanitti akka dhufuu danda'u itti hime
jechuudha. Kana booda rabbii yoo dirree waraanaatitti diinni kee si loluuf dhufe ati diina kee ofirraa ajjeesuu qabda jee. Kanaafuu ayanni kun dirree waraanaatitti buufame. Yoo diinni kee si ajjeesuuf si dhufe hin sodaatin atis ajjeesiif irraa deebisi. Jeneraalli waraanaa ammaan tana jiru amilee loltoota isaa kakaasuudhaaf jecha wayita diina keessan arkitan ajjeesaa jee dubbata. Haaluma kamiinuu callisaa ilaalaan je'uun Haaruun Shuuriin ayata 5ffaa eegee ibseen booda utaalee ayata 7ffaa bira dhaqe. Sababni isaa ayanni 6ffaan deebii quubsaa waan kennuuf jecha. Suuraan Tawbaa ayanni 6ffaa kana ja'a. Yoo kaafirri yoo adawwiin teessan eegumsa barbaadan nagee yoo barbaadan kennuufii qofa osoo hin taane gara naannoo nagee guutuutti harkatanitti isaan geessaa ja'a. Har'aan tana namni jeneraala waraanaa tokko kan akkaan rahmata namaaf godhu gara laafinni inni diina isaa agarsiisuu danda'u. Adawwiin akka deeman gadhiisuu ta'uu danda'a. Rabbiin garuu akka deeman qofan godhinaa fuudhaatii bakka nageetti harkatan geessaa ja'a. Kanaafuu wayita quraanni waa'ee waraanaa dubbatu cufa suuratul Anfaal ayata 60ffaatis dabalatee ayaanni kun if qopheessaa jajjabaadhaa diina keessan haleelaa jeeti ayata itti aanu irratti ammoo yoo warri diinaa yookiin adawwiin teessan gara nageeyaa garagalan nageeyaa kannaafi ja'a. Ayaalee waa'ee waraanaa dubbatan hundinuu eega waa'ee lolaa dubbatan booda yoo nagee barbaadan taate nageeyaatu irra caalaa jee dubbata. Gaafiin teeta biraa ammaas suuratul Maa'idaa ayata 32ffaa suuratul Nisaa ayata 40ffaa namni tokko nama tokko yoo ajjeese akka waan sanyii ilma namaa cufa ajjeesetti ilaalama kan jiru jettee gaafatte. Inni kun bu'uura heera bulmaata amantii Islaamaati. Namni tokko nama biraa yoo ajjeese muslimaas haa ta'u yookiin kabiraa yoo adabbii ajjeechaatiif ta'e malee yookiin ammoo dachii keessatti badii babal'isuuf yoo ta'e malee namni nama tokko ajjeese akka waan sanyii ilma namaa cufa fixeetti ilaalama. Namni tokko lubbuu nama tokko yoo baraares akka waan sanyii ilma namaa cufa baraareetti ilaalama. Bhagavad Gita osoo dubbiste Bhagavad Gita boqonnaa 250 irratti Shri Krishnaan Arjuna akka jihaada godhu ajaje akka tattaafatu. Yoo Mahabharata dubbistees himoota kumaatamaan lakkaa'aman waa'ee waraanaa dubbatu qaba. Himoota kumaan lakkaa'aman waa'ee waraanaa hanga quraanii dubbate caalaa dachaa hedduuf keessaa qaba. Mahabharataan kitaaba akkuma atuu beektu waa'ee waldhabbii lola Paandavaasii fi Kaawuravaas jidduu jirurraa haasawa. Obboleeyyan Paandavaas 5 fi obboleeyyan Kaawuravaas 100 wal lole. Bhagavad Gitaan ammoo qaama Mahabharaatirraa kan Shri Krishnaan gooftaan jechuudha Arjuniif gorsatti kan. Arjun Bhagavad Gita boqonnaa 142 hanga 46 akkana jedhe. Ilma adeera xiyyaatii wal loluu mannaa akkanumatti hidhannoo malee ajjeefamuutu naa wayye jedhe. Akkamittiin ilmaan adeeran xiyyaatii wal lola jedhe. Warri Kaawuravaa ilmaan adeeran xiyyaati. Isaanii wal loluu mannaa harka duwwaa taa'ee ajjeefamuun qaba jedhe. Yeruma san gooftaa Krishnaan Bhagavad Gita boqonnaa 2 hanga 3 waan jeebeeta. Akkamitti jechi fokkotaan akkanaa kun sammuu ta'e keessa dhufe. Kun haraami. Akkamitti akkana dadhabaa taate. Qalbiin ta'e akkamitti akkana laafatte. Jeen kanaaf gooftaa Krishnaa yaanni akkanaa kun barbaachisaa miti jechaa jira. Yaanni akkanaa fokkotaadha. Haraami. Yaanni akkanaa kun yaada jannata seenuu si dhorku jee dubbate. Kana booda Bhagavad Gita boqonnaa 2 hanga 33 gooftaan Krishnaan Arjuniin akkana jedhe. Lola kana duuluun shatriyaa irratti dirqama jee dubbate. Yoo hin lolle jannatan seenu. Akkasumas yoo lola kana irratti hin hirmaanne haraam hojjechaa jirta. Kanaafuu kitaaba Bhagavad Gita kanattiin talte Krishnaa waraana irratti akka hirmaachuu qabnu nu ajajaa jira. Osoon dubbii Bhagavad Gita irraa muree ta gooftaa Krishnaan Arjuniin firoottan kee ajjeesuu qabde jee jira joo qofa muree osoon dhiheesse dubbiin tun maal akka taatu yaati. Yoon akka galumsa isaatiin malee dhiheesse ajaja shayxaanaa fakkaata. Garuu akka galumsaatitti gooftaa Krishnaan yoo warra dharaa hundaan loltu taate dhugaadhaafis lolu qabda. Abbaa fedheenuu osoo fira keetee illee waraanuu qabde jechaa jira. Akka galumsaatti himni kun hiikaa sirrii qaba. Kanaafuu yoo haaqaaf lolu jiraattu taate lolli san fira keetii hojjetahullee rakkoon qabu. Dhaamsi Bhagavad Gita fi Mahabharataatis waa'ee haqaaf dhaabbatanii dharaan loluuti jechuudha. Yeroo waa'ee Mahabharataa fi Bhagavad Gita kana warra Hinduutiif dhiyeessu ni galaaf. Waan sanirraa beekumsa waan qabaniif Bhagavad Gita waa'ee waraana warra karaa sirriitii fi karaa sobaarra jiruutii haasawaa jira barjaan. Quraana keessattis haaluma kanaan ibsamee jira. Ati amma yeroo nam Bhagavad Gita fi Mahabharata keessa waasiifimu Quraana kana sirriitti hubachaa dhufte. Namoonni hedduun Quraanni kun waa'ee jihaadaa waa'ee waraanaa dubbata. Yoo jihaada gootee ajjeefamte jannata seenta ja'a. Namoonni Islaamummaa keekan hedduun Haaruun Shuurii dabalatee waan akkanaa tana dubbatan. Akkasumas hadiisa sahiha Bukhaarii mujallada 4ffaa kitaaba jihaadaa boqonnaa 2ffaa hadiisa 46 irratti kan mujaahida jechuun nama karaa Rabbii irratti qabsoo godhu. Nama qabsoo godhu ammoo Rabbi qofaatu beeka.
achi booda rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka jaanitti mujaahidinni dirree waraanaatti yoo ajjeefame jannata seena yoo hin du'in garuu milkii fi boojuu qabatee gala jaan kan jiru kana dhiyeessan warri amantii islaamaa qeequ hadiisa kanaa fi ayatoota quraanaa hedduullee akkanatti mummuraa baasanii nuuf dhiyeessan wanti na ajaa'ibsiise garuu namoonni kanneen yeroo waa'ee quraanaa akkanatti dubbatan bagabaad giittaa hin dubbisne laata mahabarataa hin dubbisne shirii kirishnaanuu bagabaad giittaa boqonnaa 2 lakkoofsa 37 irratti akkana jedhe yaa arjuun yaa ilma kuntii ol ka'ii qabsaawe yoo ajjeefamte rakkoon hin jirtu jannata seenta yoo milkiin deebite ammoo bu'aalee babbareedoo dachii tanaan qixaa harkatta jee dubbate khawwaanuma hadiisa irra jiruu wal fakkaata kanaafuu yeroo kirishnaan arjuniin rakkoon hin jirtu loli yoo duute jannata seenta yoo milkiin deebite ammoo bu'aa gaarii dachii tanaan qixaa harkatta jiru waan sahih bukhaarii keessa barreeffamee fi waan quraanii jiru wajji wal fakkaata kanaafuu kitaaban keenya yoo dubbisne haala gaarii wal hubachuu dandeenya amantiin islaamaa waraana takkaa'uu lola akka filmaata irraa xumuraatti eeyyamti takkii firraa ittisuudhaaf yookiin ammoo mootummaa abbaa irree irratti qabsaa'uudhaaf kanaan ala hin jiru jihaada jechuun ammoo tattaafachuu qabsaa'uu jechuudha gara gaaffii teeta lammaffaatti wagguun dhufu ajaja amantii yookiin mazhaaba hordofuudha moo ajaja biyyaa hordofuutu akkaan barbaachisaa jettee gaafatte gaaffiin tee gaaffii an dura abbaa kiyyaati moo haadha tiyyaati jettu wal fakkaatti. Brother, obboleessoo ajaja biyyaa hordofuu fi ajaja amantiidhaa hordofuu wal qabatee wanti jiru rabbiin olaanaa isaatu nu uume inni waan hundarra nuuf caala seera rabbii hordofuutu seerota jiran hunda hordofuurra nuuf caala seera abbaa keetii ta'uu seera haadhateetii ta'uu kan biyya fedheetiis ta'uu ni dursa garuu allammii hindiiti akkaan beekutti seera hindii keessatti seeri tokkolleen kan ummanni muslimaa akka amantii fi hin gaggeeffanne dhoorku hin jiru. In fact, India is one of the few countries which is mentioned in the constitution. Dhugumatti biyyi Hindii biyyoota muraasa amantii fi gaggeeffachuu fi barsiisuu mirga kannanii seera keessatti kataban keessaa isii takka. Kanaafin anis kana godhaa jira. Seera biyya Hindii keessa wanti waaniin silaa hojjechuu qabu na dhoorkuu fi waan haraam ta'etti na ajaju seerri takka illee hin jiru. Ani yoon barbaade salaata kiyya guyyatti hoggu 5 salaatuu mirgaan qaba. Yoon fadhees dhiisuu hin danda'a. Seerri tokkolleen kan muslima dhugaa gaarii ta'uu irraa na dhoorku seera biyya Hindii keessa hin jiru. akka khiyyatti ani alhamdulillah muslima dhugaa hojiiti akkasumas lammii hindii gaariidha akka hiikaa teessuma lafaatti yookiin ji'oogiraafikaalii hinduu jechuun nama daangaa biyya hindii keessa jiraatu jechuu yoo taate ani hinduu biyya hinduu keessa jiraatu akkasumas ani muslima dhugaa Hindu. So if Hindu means a geographical definition, I am a Hindu living in India and I am a practicing Muslim.